وان قلبي قبا هندا وان سلا وسك قلبي كنا تريسيتا هندا وفي الراسها كني كلنا ما ربيف كل لايتاني سينكي وقا توكوف أفتورة تتجاجل من فرتاني رمضان ندرب سينكي جنة درب كان اتنجيك فمن المكنيدة أما اللي رمضان يكون كان أفوف هنگا رمضان الأفوقه هتي سينكي إبادة رت اتنجبانو جزاتا قلبي كينيا نياتا قلبي كينيا ممكن سوني موتو كرالمان ذكري بايسو ذكري كيسات أما اللي دعاء بايسو ذكري كيسا قدام قرآن إيه قرآن هاتي أذكاري لا تحصى الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على محمد الحبيب الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفتوتك النجالة مفي كبجمو ديبيني جرا مرسدر چاينالي إفا برورت واي رمضان ولي دبني جر سو مجتون مالك تاي إبسيني جر سو مجتون of qabuudha waan sooma namarraa balleessuurraa of qabuudha nyaata dhugaatii fi wantoota kanneen kana fakkaatan irraa of qabu akkasuma irra bofii eeggachuu waan jedhu waliin kaafne jira har'ammootu ustaazni kenna kan chaayinaalii faa boruu irratti yeroo baay'ee argaa jirru deebi'anii gaafii qabna jedhan gaafiin isaanii maa inni waa'ee ramadaana dubbatti ramadaana keessa hoo maaltu nurraa eegamaa waan jedhu ta'a waliin laala dura dursoo garuu harka keessaniin subscribe isi jettuudhaan like share gochuu hin dagatina chaanaaliin kun chaanaalii haaraa waan ta'eef jajjabeessuun isinirraa eegama gaafa isin jajjabeessitanii jettan waan addaa waan addisii qabate isiniif dhufuu danda'a waan ta'eef amma haaraa waan ta'eef sheer gochuudhaan jajjabeessaa isin jenna gaara gaafii keenyatti ittiin uffaatu. Gaafiin amma gaafatamee sa'a kanatti naaf dhiyaatee jiru ramadaana keessa maaltu nurraa eegama jiini kabajaa guddaan jiini jaalatamaan ulfaatan keessummaan nagaha kayoo inni seene qabbanti dachee tanatti gadi buutu nurra bahee jira qabbana tana keessa maal sammachuu qabna waan jedhudha gaafiin kenna tokkoffaa salaasu saa'aatiin laa tahuffa yeroo sadi akkasin dabarre ramadaana keessa yeroo sadi tokkoffaa yeroon sadii ramadaana keessa akkan dabarre jennu tuni waan dalaguu deemnuuf karaa nuusayti jiini ramadaana ji'a quraana keessa qaraane جيني رمضان أجي ربي واهمة جيني رمضان أجي أوان سلا ركة هندا فرمات ربي الكنة جيني رمضان أجي أوان قلبي كبا هندا وان سلا وسك قلبي كنت ريسيتها هندا وفي الراس هاك أني كلنا ما ربي كل لايتاني سينكي وقا توكوف أفتورة تتجاجل من فرتاني رمضان درب سينكي جنة درب كان اتنجيك فمن المكنيدة أما اللي رمضان يكون كان أفوف هنگا رمضان الأفوقه هتي سينكي إبادة رت اتنجبانو جزاتا قلبي كينيا نياتا قلبي كينيا ممكن سوني موتو كرالمان ذكري بايسو ذكري كيسات أما اللي دعاء بايسو ذكري كيسا قدام قرآن إيه قرآن هاتي أذكاري لا تحصى إلا كامتو سبحان الله يجودن ديتا الحمد لله يجودن ديتا الله أكبر يجودن ديتا لا 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 يجودن ديتا إلا كامتو تيود إذنك إني اتعانو حيي gaafii kana gaafii bareedaadha waan hedduu dasna meedhuu deebisanii jirtanii hordoftoonni kennallee waa hedduu raabatan jedhee yaada gaafii lammataa immoo kan qabu ramadaana maaltu balleessa ramadaana qabuun waa hedduu balleessa jedhanii uummanni dubbata bishaan dhiqatu ilkaan zuurii booda rigatu wantoota garagaraatu jira mee ramadaana keessa wanni balleessu maal wanni kun gaafii hedduun ta'ee jira. Maashaallah gaafii bareeda ramadaana kenna wanni balleessu guurii gurraa guurachuu ilkaan dhiqatuu fi bishaan dhiqatuutu balleessa waan jedhamutu haasawamaa ture jedha. Maashaallah. osoo wanni ramadaana balleessu jiru waan zibrooti wal sodaachisu waan barbaachiseef hin jiru wantoonni ramadaan namarraa balleessaani kanuma islaamummaa yeroo ramadaan hin jirre irraa dhoggite muraasa malee waan ramadaan yeroo hin jirre namarraa sababa balleessine ka sababa balleessu keessaa tokko al aklu washu nyaachuu dhuguu nyaachuun gaafni sooma balleessu asumaan waan sooma balleessu hanga jaha torbaatu ko kaafne bira dabarra yoo sa'aatiin dheeratillee dhiifama jechaatuma tokkoffaa irratti beekaa nyaachuu sooma namarraa balleessa aboo an har'a soomallee har'uma eegalee garaan kiyya kuni aga sa'a sagalii soome bakka xiqqoo bishaanatti unadhee itti deebi'a yoo jette yookaan immoo tana takkitti yoo liqimse sooma balleessitu yoo jette nyaatutu balleessa sooma namarraa inni lammaffaa dhuguudha osomaan dagatiin ani sooma qaba waan jedhu kan osoo dagatiin dhuguutu namarraa balleessa inni sadaffaan haqqeedha wanni sooma balleessu haqqee ka ofuma ofiitii si dirqee abadan ba'u malee jedhee ol utaalu san osoo hin ta'in harka ofitti jettee gaafa ofirraa ati deebisu waan of haqqisiisuun sooma namarraa waan balleessu keessaa
isa itti inni guddaa fi kakaffaaraan isallee daangaa humnaa olii haadha manaa ofiititti dabalamu guyyaa keessa. Bakka kanatti haadha manaa ji'a ramadaana san guyyaa guutuudha akka amma beekamutti jechuudha biyya keenya keessatti yeroo tokko jechuudha halkan illee tahee guyyaallee tahee ramadaana keessa walitti galaa'uun hin danda'amu jedhamee akkasitti beekama. Anillee yeroo baay'ee akkasitti dhagahaa ture. Akkami ka guyyaa bichaadha moo halkan waliin akkami warri halaala ta'e walitti dabalamuu hin danda'ama. Subhaanallah gaafii bareeda gaafirraan dhalate garuu dameedha kuni ta'ullee wanni rabbiin kenna irraa nu dhoorge min xuluu ilfajri ilaa guruubi shamsi baha aduutirraa summa atimmu siyaama ila lleyli jedheet sooma hanga galgalaatitti yeroon inni irraa namni irraa eegalu kaminni eegaa kirriin gurraattiin kirrii adiin addaan isin yeroo baatu san irraa kaateeti min alfajri jedhe fajrirraa hanga aduun dhiituuti halkan keessa fantashiruu fi dhabdi daangama rabbiin cabsi dabale. Hayyee gaafii keenya achumatti hedduu nu galee jira kun gaafiin baay'ee nu deebistanii silaa waa hedduu nu dubbatuu dandeettanii yeroon keenya dhumataa jira waan ta'eef jecha gaafii sadaffaa qaba. Gaafii heydii fi nifaasa jedha. Heydii fi nifaasni sooma ni balleessa moo hin balleessu? Mee bakki suni nama hedduu dhibbee jirti. Heydii maaliif nifaasni maali waan jedhu nama hedduudhaaf gaafii ta'a. Jara kan addaan nu baasaa jechuudha barbaade. Heydii fi nifaasni sooma ni balleessa moo hin balleessu gaafii jedhutti dabaruu kiyyaan dura wantoota sooma nama jalaa balleessan kan namni kenna yeroo baay'ee dagatee ittiin deemutu jira. Isiisan dubbadhee itti deebi'a dhiifama naa godha. Tokkoffaa wanni an dubbachuu barbaade qawlu zuuri wala amalu bi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نمني جتك كجباه ديسين كإسات فيدمون ديسين ربنا تديسو في لغاتي ديسو إساتي حاجان كبو كان يجون قول الزور جتك كجبا رغان أرى وانسو من ما بلسو راي بكا كيسا نتدي بأغافي كيسايف إن هيدي في نفاس sooma ni balleessa moo hin balleessu innuu maal inni waan jedhuuf gabaabsee deebisa. Heydii jechuun dhiiga aadaa dubartii yookiin laguu takkaa'uu dhiiga aadaa yookaan afaan warra kennaatiin warra ababaa isa jedhamu san kan ji'a ji'aan deddeebi'ee qulqullummaa gadaamessaa ibsuuf dubartiirraa aadan bahu. Sooman balleessa moo hin balleessu jechuufu soomnuun hidhamu isarratti. Heydii irratti soomnuun hidhamu sa'aatii inni dhufe san irraa addaan kutti boru soomuun irra hin jiru iftaan soomuun irra hin jiru haga gaafa heeydiin sun irraayyuu dhumuutitti soomnuu irra hin jiru ganaa eega soomni bahee qadaa sooma guyyaa sanii baasti. Nifaasii jechuun dhiiga dahaa jechuudha dubartiin deette dhiigni erga isiin deette yookiin daadura yeroo gabaabduu wajjin irraa bahu sun dhiiga dahaa jedhama. Dhiiga dahaatii fi heeydiin bakka soomatitti waluma fakkaataadha yoo irraa cite yoo irraa dhaabbate dandeettii isiiti irratti hundooftee kan miidhama hin qabne yoo kan miidhamni isirra hin geenne taate soomuu dandeetti yookaan immoo yeroo san soomni isirratti dirqamaa miti yeroo achi siisitee kan rabbiin fayyaa isii kenne yoo taate sooma ofirraa soomtii jechuudha. Waan daa'imaa fi wantoota garaagaraa guddiftuuf yeroo sana yoo dadhabbina qabaatte dhiistee yeroo biroo soomti. Gaafiin kiyya hanganuma gidee biraatti ramadaan illee waa hedduu fuuldura kana jira waan ta'eef wanni isin irraa barnu illee waa hedduutti jira hanga gaafii biraatti walitti deebinu asirratti xumureetiin jirra warroonni chaanaalii kanaaf haarawatatan chaanaaliin kun haarawaa sabiskiraayib gochuun akkuma dura walitti hidhamne hin dagatinaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi